Muhammad birayoon be Muhammad jiraami Abdullah birayoon be Abdullah jiraami tibeet ana makka Khadija da yoo rakkatan taysin dura heerumte fuudha dardarri keenya namni ka Khadija waan hin jirreef ammoo xiyyeeffannaan taysan dubura tahuu qabdi kun ajaja Muhammad son taane ajaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laga namni si dura loon tiifate addeessa loon tiifachuu barbaadammoo laga amma dura khottee loon namaan gahin kana loon tiifachuu barbaadanii dardara keenyaan jennaan haasoo keenya qaarraa hedduu baay'inaan harmallaa dhiiraan laallatu dardara laallata malee namni akka nama bishaan soogiddaa dhugee taatee dubartiin hedduun bultii tanaas ni diidi saniis ni diidi saniis ni diidi saniis ni diidi namoota hedduutu gorsa keessaniin jaartiin xiyya taamata hangana turte naa galtee galatoomi jee bakkaan deemu mataan dhungochaa ture alhamdulillah. Muslim Studio Muslim Studio dubara fuudhaa gaafa isiniin jennu lafumaa kaaneeti miti shari'aa islaamaa keessatti asliin fuudhaa yeroo keessatti dubara fuudhuudha kana gaafa isiniin jennu ajaja keenyaan osoo hin taane ajaja Nabi Muhammad irra dhaabbanneeti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi inshaallahu ta'ala gayyaanee waan nabiin jaan waa'ee fuudhaa heerumaa keessatti namni dardaraa tokko nama akkam fuudhuu akka qabu irratti ajaja nabiin dabarsan kan wajjin laallu taha وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزواج من الأبكار ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تزوجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جابر بن عبد الله وانه زمن النبي خيسان انت لتك فوده كمان فوده غنما ارغما ربيتي ولد دفنيجا يا ارغما ربي فودتين جرجي غافان فوده يتيمو دورمو نمسي دورو هرمي فوده جنين نبي نغافتن لك يا ارغما ربي نوم هرمي بهم فوده جيتين اتهمه جابر دردرا بيخي غيروتن يا جابرو مالف دبر فورو ديفتي نما هرمي بيفوتا نبي تو جابر عبد الله دين كان جاد نبي خينيا تو جابر عبد الله دين akkana jaayyaa jaabiroo eega fuudhuun sirraan oliniifuu maa dubruma si taphachiiftu taatilleen isii taphachiiftu dubra si kofalchiiftu taatilleen isii kofalchiiftu maa fuudhuu dhabdee naan jee jaabir قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن وبلين هذا بانك ينردي سن خدبراتين كبا دبر يوم فودة نافيسان جدو سنتي جولم ما تجرا ولنور كوانين صداد دفين نما لفابولة نما جنتا إسابة خنا خبجو بلين كيا نا خبجو فودة جيتين دي بسبجن فذاك إذن هيك أكستانا فرين نانتي تمانا جين الراوسن جن إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك akka aadaatti namni waa afur yoo qabaatte dubartii barbaadee fuudha tokkoffaan qabeenya yoo qabaatte lammaffaan bareedina yoo qabaatte sadaffaan gosti isii gosa beekamtuu warra guddaa keessaa yoo baate afuraffaan amantiin isii bareeddu yoo taateedha ammoo tadiin qabdu filadhaa hijan tadiin qabdu gaafa jannabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi tadiin barattee jechuudha miti tadiin itti hojjettu jechuu barattee itti hojjettu yoo taate nuurun alaa nuur janiin yoo barattee itti hojjechuu baatte tan baratin tatti hojjettuu durra caala suyyoo barsiiftellee ni baratti waan ta'eef jechuu kanaaf namni gaafuudhaaf manaa bahu dursa maal laaluu qaba diin laaluu qaba eega diin laallatee intalli tun diinni qabdii beek eega intalli tun akhlaaqa ni qabdii beek haalli isii bareedaadhaa eega beeke dubrummaa isiillee irraa gaafachuun akkaan barbaachisaadha hattaa tasi dura heerumtee baatee mi tasi dura ala waa garteehu bultii keessatti hanqinaa fi rakkina si fiddii beek sirnaan qajeeltee si wajjin hin jiraatu namni si malee dhiirtii ni jirtii beeku namni si malee dhiira hedduu jiraa beeku abadan tartiibaan bultii jabeeffatee naamusaan si jala gajjee hin bulu kana biraa yoon beessantu jiraami Muhammad biraa yoon bee Muhammadii jiraami Abdullah biraa yoon bee Abdallaa jiraami tibeeti kanaaf naamusaan zig jettee si wajji gattee isee akka intala humaan harkiin isanis hin bultu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa biraa keessa waan jan alaykum bilabkaari ajajaan isinit dabarsa guurii gurraa fudhaan dhageeffadha ajajni kiyya kaniin isinit gaddabarsu عليكم بالأبكار دبر فورون سين رتي هجرات ين فإنهن عذب أفواهن ونين دبر فورا سنين جوف دبرات أفهم ياوا يو دبت اللي دبين سي بريد دورا يو دنگت اللي أفان سي رقا وادا نبي جابر صلى الله عليه وسلم وأن تقوى رحاما قدام إسسان اللين كل كلودا أما دره ما نقر قدام إسسان اللين كل كلودا أكسمت واردا باليسيري وأن تقوى تتخنت اللين يا من فتني قد فتني جالتي خناف دبرuma fuudhaadha namni dura nafaqaa baasee fi balleeysan jiru namni garii maallaqa itti gadhiisee balleeysee gaafa maalleen san dhume akka barte san gaafa dhabdan si wajjin jiraadhu jettee
yoo hiyyummaan dhufte hiyyummaa keessa darbitee biraa deemti intala akkasii yoo fuute akka inni barsiisan sirraa barbaadde waan ta'eef abadan naamusaan siin bultu yoo waan guddoo akka inni kannuu fi kanniteef malee yookaan yoo isa caaltee harkamte malee zalaalam isa si faarsaa olti baran abbaan mana kiyyaa masruufa ganamatti kuma hangana naa kan hangas naa kan akkanaan godhaa ture akkasiin godhaa ture akkattiin nyaachaa ture akkattiin uffachaa ture akkattiin dibachaa ture akkattiin miicachaa ture tanuma sitti himaa olti zalaalam dirqama maal ta'uu qabda abbaa mana siisan caaltee harkamuudha qabda dubra yoo fuute yoo dubri namni akkasii dura balleeysan jiru namni takkaa waatti kannee isii balleeysan jiru qarshii 10 kannituufis 100 kannituufis 10 kannituufis 5 kannituufis 10 kannituufis hundattuma gammaddi suma galatoonfatti jechuudha sumarraa jaalatti jechuudha kanaaf dubra fuudhaadhaa jannabiin sallallahu alaihi wasallam kanaafiin isiniin jaa dubra fuudhaadhaa jannabiin waa'uma nabiin jeesan jechaa jirra jechuudha nuti illee dardara keenyaan harmalloota dhiiraatiin dubra qofa irratti xiyyeeffadhaachaa jiru nuti harmalloonni dhiiraa warra bultii jallatee beesaa ta'u warra bultiin itti jallattee beesaa ta'u yoo fudhanumaan qabu dardarri immoo warri humaan beeyne kun warri amma lafaa ol kee katartiiba kanan beeyne kun dubruma akkasaa fuudhee yoo leenjifate irra bareedduudha ta'amma dura namni si dura leenjisin jechuu intala takkaa miseejii dhiiratti hin barreessin tatakkaa silkii lafaa fuutee dhiiran janaajjanin ta dhiirtiinuu nama tokko malee ni jirtii hin beeyne intala akkasii yoo fuutan bareeda dubartoonni hedduun nama bultii diigee heerumu kana gaafa harkan abbaa mana isaanii kanarraa hanqinaaf rakkinni tokko gaafatti mul'atan illee bultii diigee kabalu fayyoon heerume hoo nama abbaa mana kiyyaa kanarra caalu waanjuu sammuu keessa katabata asuma abbaa manaa fincila kaasuu eegala dhiirtisi qofa seete yoon bee heerumee sin garsiifne yoon akkana ta'ee sin garsiifne yoon akkas ta'ee sin garsiifne dhaadannaa eegalti dhaadannaa tana keessa garaagarummaan isaan jidduutti uumamti booda bultiin isaanii diigamti ni baati achumaan faa heeruma dhabdee mana isaaniitti abdi jiruu sii guutuu qubasiif nyaachaa jiraatti sheenaa maaliif abbaa mana kiyyaa biraa baa namni ganda keessatti daa'imman ol guddachaa jiru balleessu jirulleen warra rahmata samitti ol dhiitaa jirulleen warra bultii dhiitee beekana jechuudha warra bultii dhiitee beekana intalli dubrummaa isii akka hin dhabneef jecha naamusa isii eeggachuudhaaf dhiiraa wajjin waan hin taane dalee ibteessiti warri heerumee bee yoo imaanni hin jiraanne yoo akhlaaqni hin jiraanne yoo safuun bira hin jiraanne akka fedhan ta'an jechuudha warri nama balleessu jiru warri biyya balleessu jiru isaan kana jechuu baay'inaan rabbiin rahmata namaaf haa godhu malee warri imaana qabu qofaattu maratee kophaa isaanii galaa jira warri kaan ammoo wal arda farashna ammoo borumaaltu nu eeggata wanni beekamu takka illee hin jirtu hadiisni amma ibn khuni hasan albaaniin rabbi rahmata isaanii haa godhu hasan jahin hadiisni khabnu maajahi utubaa bin waymin noo deeysan nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam fa innahunna a'zabu afwaahan je dubraatu afaan mi'aawaa je akkana jechuun atiyyabu wa ahlaa riiqa gororri isaanii illee ni mi'aawa ni urgaawa janii bar warri sharii itti qabu kana jan wa huwa kinaayatun an qillatil bidaa afaaniin illee baalagummaa naasoytu deemboo kiyya almaa namaarree godhi siin hin jettu jechuudha dubri siif galaa meediroo kiyya kiyya akkanaa kiyya akkasii siin hin jettu abaluu kiyya siin jette shittoo kiyya siin jette faaya kiyya siin jette kan isin ittiin si'amtu maqaa warri keeysan sii baasisanii miti maammayyoo taate maammee kiyya siin jette siif galaa miti irraa murtee tarkiimaan si'amte jechuudha yeroo hadiisa bukaarii tokkoon goolabna hadiisni bukaarii kun ayyoo teenya Aishaatu nuuf odeeyye nabii rabbiitiin waan jette nuuf himte yaa ergamaa rabbii haatee laga tokko yoo buute sii beeyladaa tiifachuudhaaf deemu laga kana beeyladaan namaa dheeddee muka baalarraa fittee dachiirraa meeyra fittee addeessitee jirti hagamanaa kan ammoo loon namaa tokkolleen hin deeyne gaalli tokkolleen reen hin deeyne meeyrii isaa waan biraa fakkaatu laga kana lamaan irraa yoo beeyladaa tiifachuudhaa deeyte laga kam tiifattaa ittiin ka beeyladaan namaa si dura dheeddee addeessite kana tiifattamoo qabeeladaan namaa hin tuqin kana tiifattaa jettee ergamaa rabbii gaafatti hoggaa kan ergamaa rabbii kan beeladaan namaan dheedin kanaan tiifadha haa jedhin ana jechuun akkasii bar jettee akka isii qofa nama isa duran dheedamin nabiin fuudhe ibsiteef jechuu ayyo Aishaan rabbi isiirraa haa jaalatu amma gaanutillee wanni isiniin jennu uumaa Aishaan jette sani laga namni isin dura loon tiifatee addeessa loon tiifachuu barbaadammoo laga amma dura qottee loon namaan gahin kana loon tiifachuu barbaaddanii dardara keenyaan jennaan haasofni keenya kaarraa hedduu baay'inaan harmallaa dhiiraan laallatu dardara laallata malee waan bultiin danyatti diigamaa jirtuutu waan kana namni adada dhiira harkaa deemuun akka nama bishaan soogiddaa dhugeeti tokko irratti hin quufu kana jalaa sol seena baay'ee takka ta'anii baha ichi dhaqa san heeruma achiis hin turuu ni baha ichi dhaqa ichiis ni heeruma ichiis hin turuu ni baha akkana deddeemaa oolan namni bishaan soogiddaa dhugu dheebuun baha jee yoo dhugees dheebuutu itti dabalama malee dheebuun irraan kuttu akka nama bishaan soogiddaa dhugee taatee dubartiin hedduun bultii tanaas ni diidi saniis ni diidi
bultuma diiguu qofaan beekamti. Maaltu kas isaan godheennan waan gartee kanaaf saniif isanis heerumtee beektuuf dhiirti hedduu jira jechuu galeefii jira. Warri dhiira tokkicha heeruma malee dhiiran harkin yoo tokkichaan kun nuu jiraate jiraanne yoo inni kute dhiira biraa hin agarrutti beekan. Intalti dubrummaa fuute miti yoo takka addeenya kana dawwale abbaan manaa fuudhee guyyaa waa xiqqoo qofa wajjin bulee waan guyyaa diidam hin geenye wajjin ture biraa baafatte waggaa 4 waggaa 5 ijaa waliin agarre. Akkanattiin abbaa mana kiyyaa dabee isa dura heerumne ina dura fuudhee jira na dhiisee na biraa bade anammallee waan dhiirtii isa malee jirtu natti hin fakkaattu mee kam kiyyaan taa heerumaas dabe hirees dabe isaas dabe namaas dabe rakkadhee kamiin taayattee dawwaltee gaafii kanaa na gaafachaa turte. Sa'a doo dubri diluma kana abbaa manaa kan jalqaba isaan fuudhe qalbiin isaanii itti hidhamtee itti rarraatee irraa murachuu dadhabanii sadarkaa tanatti illee kan miidhe jala rarraa waan juutu achirraa naa galee yeroo kiyya ta heerumtee jirtu osoo taate wal arda farashnaa dantaasaati inni kutuu isaa jira kun kutuu kanaa jira kun asiin ba'u kaantu asiin seen akkasi beeyti ta dubrummaa si heerumte immoo jiraattus duutus waan si malee namni jiru abadan ittiin fakkaattu jechuudha. Kanaaf dardarri keenya dubara irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechaa jira. Nama akka Khadiijaadhaa yoo rakkattan ta isin dura heerumte fuudhaa dardarri keenya. Namni akka Khadiijaa waan hin jirreef ammoo xiyyeeffannaan ta'isan dubara ta'uu qabdi. Kun ajajaanas Muhammad osoo hin taane ajaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bil abkaar jechuun dubara fuudhuun isin irratti haa jiraattu jechuudha. Jaabiriin maaliif dubara fuudhuu dhabdee yaa Jaabiroo? Laan nabiin akkana janiin dubara dachii irraa dhabdeetuma sayyibaa fuutee Jaabir maa dubara fuudhuu dhabde tasi wajji kofaltu tasi kofalchiiftu taatis kofalchiiftu tasi taphachiiftu taatis taphachiiftu jedhin gandi kaan si wajji taphachuu hunda qaban adeeroo nuti ijoollee miti siin jenna adeeroo amma daddarbaa tanan dandeenyu gaa nuti ijoollee minu dhiisi siin jenna adeeroo kiyya filadhu laga beeyladaan namas dura addeessitee fi laga amma dura beeyladaan namaan dhageen dhaamsi keenya guyyaa irraan tanaa wanni nuti isin himaa jirru hadiisa ergamaa keenyaati salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa bukaarii ka muslim hadiisa sassahihaan isin himu jira beek hadiisa illee hadiisa dhukkee takka hin qabne ka tuqaa takka hin qabne ka xurii takka hin qabne isin himu jira fudhadhaa akka waan yaada kiyyaatti ilaalina akka waan ilaalcha kiyyaatti ilaalina an durirraa bultii islaamaa irratti xiyyeeffadheetiin akka bultiin teenya diigamaan oolle mana murtii dheenee girgireessaa kan oolle maaltu asiin nu ga'e maaltu kana nu godhe jee ifiis gaafadhee namaas gaafadhee ol qabee qaqqabee waa 99 abbaan manaa haadha manaa irraa fedhu waa 99 haati manaa abbaa manaa irraa feetu jee nura ludaa gubbatti rabbi rahmata haa godhuuf waraabaa ture amata hedduu dure jechuun kutaa 15 akkasii waraabe yoo xiqqoomallee taatu jijjiiramni argamee bultiin teenya ittiin nu sirrooyte jeetii waasa waraabaa ture namoota hedduutu gorsa keessaniin jaartiin xiyya taamata hangana turte naa galtee galatoomi jee bakkaan deemu mataan dhongochaa ture alhamdulillah akkasitti yoo xiqqoomallee taatu wanti haasoniituun jijjiirama fiddee bultii keessa dubartoota keenya dhorkiti dargaggoota keenya bultii isaanii qajabeeffatan goote jechuuf haasoo kana haasoina itti bufa haasoini keenya as dhaabbachuu hin deemu bultiin teenya bultii sabattuu ta'uu qabdi bultiin teenya bultii gad dhaabbattuu ta'uu qabdi wanni nama heerumee beem fuudhinaa dardaraan juuf hin ta'an ammas isaan biraas ni baanne bultii islaamaatu arraas diigame kalees bultii islaamaa diigame jechaa ooluun nuuf gaarii miti nama eega dhufe si biraan deemne fuutee naamusaa wajjiyyoo jiraatte irra gaariidha nama eega dhufe si biraan deemne fuutee tasgabbii wajjiyyoo jiraatte bareedaadha isallee diisitee fillee diisita kanaaf dhaamsi keenya asirra naannawa gurra qalbii qaawuu yeroo hundaa'u singiloonni dhaamsa keenya hordofaa isiniin jenna warri heerumee beellee nama kam heerumuu ka qabuufi harmalloonni ka hiyyaa kunoo nama kam fuudhuu ka qaban inshaallah gizee biraa irraa so'inna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu